Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya FiB irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti musan Daani'el Tasfaayiiti. Sagantaa fooyya'insa qulqullina tajaajila fayyaa waliigalaa iCare jedhamu bakka ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa argamanitti giddugala wal'aansa waliigalaa Hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaatti banameera. Sagantichi qindoomina hooggansaa sadarkaan jiru ogeessota fayyaa fi qooda fudhattoota kenniinsa tajaajila fayyaa kan hirmaachiseedha. Kaayyoon sagantichaas rifoormii kenniinsa tajaajila fayyaa qulqulluu waliigalaa lammiilee hunda biraan ga'uuf yaadameetii jedhan Daayirektarri Meedikaalaa Olaanaa Instituutii Fayyaa Hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Mahammad Abbaa Maccaa. Milkaa'ina sagantaa kanarratti ministeerri fayyaa Dr. Liyaan ogeessota waliin marii taasisaniiru. Giddugalli wal'aansaa Hospitaala Yuunivarsiitii Jimmaa wal'aansa maamiltoota miliyoona 20 olii tajaajilas jedhameera. Hospitaalichi godinaalee Oromiyaa, Jimma, Beddellee fi Iluu Abbaaboor naannoo sabootaaf sablammoota uummattoota kibbaa fi Gambeellaa akkasumas namoota Sudaan kibbaarraa dhufaniif illee tajaajilaa jira. Dr. Liyaan hojii hospitaalichi fooyya'insa kenniinsa tajaajila fayyaa irratti hojjeteef galateeffataniiru. Keessattuu kutaa wal'aansaa tattamaa irratti xiyyeeffachuun hojii fakkeenyummaa qabu giddugala yaalii tattamaa ambulaansii ayyoo hundeessuun hojiin kenniinsa tajaajila fayyaa si'ataa fi qulqulluu hawaasa qaqqabsiisuu keessatti hojjetame fakkeenyummaa kan qabudhas jedhan Dr. Liyaan. Gaaffilee ogeessonni kaasan hanga humni biyyattii danda'een baajeta ramadamu fooyyessuu, dhiyeessa qorichaa fi meeshaalee irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamus himanii jiru. Waggoota 60 oliif hojii aartii keessatti fakkeenyummaa guddaa kan horatan Dr. Kabajaa Aartist Alii Birraa Liishaanii addaa kennameeraa fi sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba isaanii irratti kan argaman Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Aartistii Alii Birraa fakkeenya Itiyoophiyummaa dhugaatii jedhanii jiru. Zalaleen Boruu hordofeera. Ijoollummaa isaatti ogummaa aartiin isa keessa jiraachuu innis aartiif dhalachuu kan mirkaneesse Alii Birraa jabaa bara umurii isaa guutuu aartiif of kennee hojjetaa jiru ta'uun beekama. Sajoo guddaa kan eenyummaa dachaa qabeenya biyyaalessaa fi idil addunyaa madda bashannanaa ibsama aadaa guddiftuu afaanii fi seenaa uummata darbees meeshaa qabsoo diddaa garbummaa ta'uun tajaajile. Imalli dheeraan jireenya isaa kan garmalee walxaxaa ta'ee tures galma guddaa seenaa maatiidha hanga sabaa fi biyyaatti isa imalchiise kan barnoota guddaa ta'ee ofirra darbee akka ibsaa tulluu gubbaa addunyaaf ibsaa ta'ee mul'ate. Nama bu'aa hojii aartii isaan haala kanaan bu'aa buuse Alii Birraaf sirni galateeffannaa fi eebbi kitaaba seenaa isaa magaalaa Finfinneetti raawwateera. Sirna kana kan qindeesse Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa yoo ta'u, kitaabni seenaa Alii Birraa dhalootaaf galaa hoggayyuu kiisa sammuu keessaa akka ta'uuf qophaa'e ta'uu hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Kabbadaa Deessaa wayita keessummoota saganticha irratti hirmaataniin anaa dhufu jedhan dubbataniiru. Hojii aartii kan eegalan waggaa dheeraa ta'uu isaatiin waggaa 60 ol sagaleen isaanii osoo jijjiiramin dandeettiin isaanii dabalaa ajaa'ibsiifatamaa nama agarraatti nu waliin jiran ta'uu isaaniitiin nama addaa, nama jalqabaa, nama galateeffamuu qaban. Yeroon isaan hojii aartii eegalan yeroo afaan Oromoo sirbuun haafuuti afaan Oromoof dubbachuun afaan Oromootiin dubbachuun iyyuu rakkoo ture. Artistii ta'uudhaaf artistii guddaa ta'uudhaaf yoo abjuu ta'e malee yeroo namni yaaduu hin dandeenyetti hojii aartii eegalanii bu'aa ce'ii hedduu keessa darbuudhaan guddina aartii biyya keenyatiif guddina aartii Oromootiif guddina afaan Oromootiif milkaa'ina qabsoo Oromoo har'a nuti keessa jirruuf keessatti guddanne kanaaf nu ga'uu waan danda'aniif artistii guddaa akkanaa galateeffachuun dirqama waan ta'eef sagantaan kun qophaa'e. Bu'aa bayii hedduu keessa darbuun guddina aartii afaanii fi seenaa Oromoof bu'aan buusan fakkeenya dhaloota har'aa fi boruuf ta'uurra darbee kan nama galateeffachiisu ta'us beekamuu qabaan dhaamsa isaanii kan ture yoo ta'u, kitaabni seenaa Alii Birraa Aliin Odaa Bahaa muuziqaa jaalala biyyaa of barbaachaa fi agarsiiftuu eenyummaa dhugaa ta'uu kan mirkaneessudha jedhan. Sagantaa sirna galateeffannaa isaanii irratti kan argaman Pirezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Aartisti Alii Birraa jabaa Oromoon har'a akka argatuuf akka shaamaa ofiif gubatee nuuf ibsaa ta'edha jedhan. Aliin bara dukkanaasa bara
afaan Oromoo Oromummaa awwaaluuf tattaafatamaa ture san sabii dhaagani waan jiru hundi itti yaadamaa ture san goota dhaabbatee afaan Oromoo ol kaasee aartii Oromoo guddisee Oromummaan kabaja akka ta'e Oromummaan ulfina akka ta'e Oromummaan kan dhalootaa dhalootatti darbaa deemu akka ta'e diinaafis firaafis bara dukkanaa san ifa godhee har'a bakka geenye kan artistii raage waan ta'eef kan raage kan hunda argitee as waan geesseef baga gammadisiin jechuu barbaada. Dandeettiin Aliin muuziqaaf qabu eenyuufuu fakkeenyummaa ta'ullee kan himan Pirezidaant Shimallis afaan Oromoo irra darbee afaan saboota biyyattii biroon weellisuun isaa immoo agarsiiftuu Itoophiyummaa dhugaa ta'uusaa mirkaneessaa jedhan. Aliin afaan Amaaraatiin, afaan Somaaliitiin, afaan Adareetiin, afaan Affaariin, afaan Oromootiin, afaanota Itoophiyaa keessa jiran homtuu isa nafa. Ali si'oon Itoophiyaawummaa kan calaqqisiisu jiru. Hojii guddaa fi gumaacha olaanaa Aliin guddina aartii muuziqaa ammayyaa Oromoo dagaagina aadaa afaan Oromootiif gumaacheen badhaasa umurii guutuu isaa caalmaa fudhate dabalatee badhaasota beekamtii fi waraqaa ragaa hedduu dhaabbilee garaagaraa argatee jira. Utubaa jiruu isaa fi soortuu galaa dullumaa kan taate haati warraa isaa sirna kanaan moggaasa ilillii birraa argattee kan jirtu yoo ta'u gammachuun isaanii dachaa imimmaaniin olii ta'uu dubbataniiru. Hoogganaan sagantaa nyaataa addunyaa Maqaleerraa deeggarsa raabsuu eegallee jedhan. Tigraay keessaa namni miliyoona 3 ta'u deeggarsa hatattamaa nuti kenninuuf fedha. Yeroon qisaasnu hin jiru jechuun tiwiitarii isaanii gubbaattis barreessanii jiru. Lalisaa Alamuu gabaasa BBC akka nuti qindeesseera. Dhaabbanni nyaataa addunyaa fi mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti deeggarsa dhiyeessuuf waliigalteerra ga'an. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Daayirekteerri sagantaa nyaataa addunyaa Deevid Beezilii dhaabni isaanii naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa namoomaa fedhaniif deeggarsa gochuuf mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaluu himan. Tigraay keessatti namni miliyoona 3 ta'u deeggarsa hatattamaa nuti kenninuuf fedha. Yeroon qisaasessinu hin jiru jechuun tiwiitara isaanii gubbaatti barreessanii jiru. Deeggarsa kanaaf Tigraay kan jiran hoogganaan kun mankuusaa sagantaa nyaataa addunyaa magaalaa Maqalee keessaa qabu keessatti viidiyoo of waraabaniinis namoota miliyoona 1.3 ta'an deeggaruuf deeggarsi nyaataa meetirik tooniin 20,000 ta'u raabsamuu eegaluu himan. Oduudhuma wal fakkaatuun muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed barreeffama piroojeektii Sindikeet irratti barreeffama guyyaa 2 dura maxxanfameen Tigraay fi guutuu biyyattiitti dararaa namootarra ga'u hanqisuun dhimma dursa kenninuuf ta'uu ibsan. Mootummaan gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa Tigraayitti namoota deeggarsa barbaadaniif deeggarsa dhiyeessuuf akka isaan waliinis hojjetanis waamicha dhiyeessan. Muummeen ministeeraa Abiyyi barreeffama isaanii kanaan naannoo Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa dhiyeessuu fi naannichatti jireenyi gara idileetti akka deebi'u halkanii fi guyyaa hojjechaa jirraas jedhan. Kominikeeshiniin ta'ee jedhamee humnoota TPLF'n akka addaan citu godhamuun deeggarsa namoomaa dhiyeessuutti danqaa uumuu fi bulchiinsa isaaniittis qormaata ta'uu kataban. Hawaasni idil addunyaa naannicha deebisanii ijaaruu keessatti deeggarsa jabaa gochuu danda'us jedhaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannoo Tigraay keessatti lola dhalateen wal qabatee namoonni miliyoona 4.5 ta'an deeggarsa namoomaa ariifachiisaan isaan feesisaa jechuun gabaasee ture. Koomishinerri olaanaan baqattoota dhaabbatichaa Filiippoo Giraandee daawwannaa naannoo Tigraayitti geggeessan xumuranii ibsa kennaniin haalli naannicha jiru haalaan yaaddessaadhaa jedhanii turan. Haaluma wal fakkaatuun hojii geggeessaan Norwegian Refugee Council Jan England namoonni naannoo Tigraay keessa jiraatan danuun rakkataa jiru. Deeggarsi gahaan kennamuu fi hin eegalle jechuun dubbatanii turan. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan namoonni Tigraay keessatti deeggarsi isaan barbaachisu miliyoona 2.5 ta'uu ibsa. Uummata kanaafis deeggarsa barbaachisaa kennuuf qophii gahaa gochaa akka ture ni ifoomsa. Hoogganaan Koomishinii Sodaa Balaa Biyyaalessaa Obbo Mitikkuu Kaasaa lakkoobsi namoota deeggarsa barbaadanii kan naannoo Tigraay miliyoona
miliyoona 4.5 osoo hin taane miliyoona 2.5 jedhaniiru. Kolleejjiin Giloobaalii Amboo barattoota muummee garaagaraan barsiisaa ture 1949 dilbata kaleessaa eebbisiisee jira. Kanneen keessaa barattoonni 9 mana sirreessaa godina Shawaa Lixaatti barumsa aartist Haacaaluu Hundeessaan bu'uura kaa'een carraa barnootaa argataniin ta'uu himamee jira. Sooniyaa Muhammad akka ta'utti isinitti himti. Kolleejjiin Giloobal Damee Amboo kolleejjii hawaasaa harka qalleeyyii giddugala taasifachuun hundeeffameedha. Guyyaa kaleessaa kan ammoo barattoota 1949 kan eebbisiise yoo ta'u, obbo Darajjee Baqqalaa diinii kolleejjii Giloobal maatii eebbifamtootaan baga gammaddan jedhaniiru. Obbo Darajjeen akka jedhanitti kolleejjiin keenya eebbifamtoota guyyaa har'aa sadarkaa digirii yeroo jalqabaaf eebbisiise keessaa eebbifamtoonni 138 bilisaan kan baratan yoo ta'an barattoonni 49 carraa barnoota sadarkaa digirii jalqabaa mana sirreessaa godina Shawaa Lixaatti argatan keessaa 9 eebbaaf qaqqabuu himaniiru. Seenetiin kolleejjii keenya akka eebbifamaniif kan murteesse sadarkaa digiriin muummee ikoonomiksii accounting and finance business managementiin dhiira 146 dhalaa 185 waliigala 331 yommuu ta'u sagantaa TVTtiin muummeewwan neersingii, meedikaal laaboraatoorii, sarveeyingii, ICT fi akkaawuntingiin dhiira 923 dhalaa 695 waliigala 1618 yoo ta'an akka waliigalaatti guyyaa har'aa barattoota digirii fi TVT baay'inni isaanii 1949 ta'an eebbaaf dhiyeessineerra. Kanneen keessaa barattoonni 138 barnoota bilisaan yookaan iskoolaarshiippiin kan hordofaa turanidha. Barattoota guyyaa kana eebbifaman keessaa 9 barattoota mana sirreessaa Amboo kan aartist Haacaaluu Hundeessaa barumsa qubee barsiisuun eegalchiise ta'uun isaanii beekameera. Obbo Diriirsaa Waaqumaa bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Lixaa kolleejjiin Giloobal hojiilee hawaasummaa garaagaraa magaalaa Amboo fi aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti hojjechaa kan ture ta'uu yaadachiisuun bulchiinsi godinichaa dhaabbata barnootaa kana kan jajjabeessu ta'uu dhaamaniiru. Isin warra seenaa qabsaa'otaa inyaanni waan ta'eef muuxannoo gaarii biyyaaf waan dabarsitaniif ulfaadhaa jajjabaadhaa isin jajjabeessinaa jechuun barbaada. Kan biraa waan humni godina Shawaa Lixaa danda'u kolleejjiin keessan bakka tokko qofatti otoo hin taane bakka 1000 akka ta'uuf isinii tumsinaa aanota keenya keessatti iddee barbaaddanitti carraa isinii humnaa jabaadhaa hojjadhaa isinii jechuun barbaada. Barattoonni kolleejjichaa dhaabbata barnoota olaanaa kana irraa barnoota idileen cinatti hiikaa tola ooltummaa fi miiraa lammummaa baratan hojii irra oolchuuf kan hojjetan ta'uu dubbatu. Sirreessaa akkuma beekamu manuma sirreessaati baay'ee ulfaataadha jireenya wanti hunduu nama mijataadha miti. Garuu immoo wanti hundumtuu nama mijateef barata osoo hin taane lafuma nama mijanni keessatti akka nama mijatu boru akka nama mijatu waan beekuuf har'a rakkina keessa taa'ee yoo barnoota kana baradhu bornaa darbee maatii koos ta'e biyya kanaafis ta'e bu'aa buusuu danda'a darbee immoo hiriyoota na fakkaatonni koo ala jiraachuu ni malu isaanillee barsiisee wanta kana ittiin barsiisuun kan hin jirudha kan hin qabu. Yeroo mudatti yeroo deebitu fakkeenyaaf yeroo amalattee yeroo deebitu amaloota ati jijjiirattee jirtu maali nama kana booda jechuun barachuus amala sirreessaa achi keessatti ta'e booda gaafa hojiitti baatu. Waan amalan dura qabu waan tokko raatii amma sarraa wanti hundumarraa yeroo nala jirutti amala tokko keessaatiin an jarjarasi darbees immoo waan obsa kan jedhan hin qabu ture wanti hundumtuu amma ta'uu qaba jedhanii sammuu keessatti yaada. Inni kun immoo sababni isaa tokkoffaa maatiin qarshii kaffalaa wantoota baay'eetu baasiitiin simi'uu danda'a. Jalqabumayyuu immoo gaafa hiriyoota kee biraa jira kutaa 12tti fakkeenyaaf intaraansii qabxiinsi jalaa hafuu dogoggoruun jira. Sun meentaalii yookaan immoo saayikoo attaaksii gochuu danda'a. Inni xaanu achii erga baatee garuu murteeffattee baateennaan gatii dadhabbii kennuu argatta dadhabnaan dirqama gatiin jira jechuudha. Walumaa galatti inni jechuu barbaade. Eebbifamtoota guyyaa har'aa kolleejjii Giloobal Damee Amboo keessaa 880 dubartoota. Jaalatamuu daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qindeeffanne kan hangammaatti daawwattanidha. Namoonni yaadaaf qeeqa akkasumas immoo ergaa adda addaa qabdanii karaa ergaa gabaabaa keenya 7444tiin nu barreessuu yaada keessan nuuf kennuu dandeessuu isiniin jenna. Daani'el Tasfaayiiti qophiilee afaan waliin yeroo gaarii.